Yooyaa nageenyi badhaadhaa daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show nagaan keenya kabajaaf Oromummaa bakkuma isin jirtanitti sanaa qaqqabu jette Qaanqeen Show. Egaa sagantaa guyyaa har'aaf jennu hundumaa qabadhee gama keessan dhufeera haga xumura sagantaa keenyaatti nu wajjin turuu viidiyoo kana sheerii gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Sagantaa Qaanqee Show guyyaa har'aa keessatti akkuma torban darbe waa'ee ayyaana irreechaa dhumaatii ilmaan Oromoo jumlaadhaan bakka isaan waaqa isaanii galateeffachuu ba'anitti dhuman irratti yaada mataa kootiif waan xiinxalarraa dubbadheen ture. Haa ta'u guyyaan dubbadhe sana keessa sagantaalee sana keessatti qabxileen lamman sadan tokko torban kaawwadhee jira. Har'a waa'ee sanaatiif haala yeroo ammaa kana labsa yeroo atattamaa mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo irratti baasee fi haala yeroo ammaa kana sooshaal miidiyaa keessatti deemaa jiru irrattis hamma tokko dubbachuun yaala. Manguddoon noof kalchaa haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turan isiniin jedha. Uummata Oromoo har'as burra biyya keessa jiran ijoollee keessan maatii keessan rasaasa diinaatiin dhahamee kan awwaalame awwaala kan dhabe kan qeerraa buqqee kan qeerraa du'e mana hidhaatti dararamaa jiruu fi Waaqayyoon uummata Oromoo hundumaa isiniifis anaafis jabina nuuf kennuun jedha. Torban kun torban baay'ee gaddisiisaadhaa fi torban mootummaan wayyaanee gara jabinaan lammii keenya irratti raawwate yeroo hundumaa madaansaa kan hin qoorre ta'uu akka gaariitti beektu anis gama kootiin jechuudha. Kana akka gaariitti hunda keenyaaf ifaadha. Torbeen kun torbee guyyaa kurnaffaa lakkoofsifateedha. Guyyaa ayyaana irreechaa sana keessa suuraalee fi yookaan piikcharoota fuffuradhee dhiyaadhe guyyaa har'aa hedduu keessaa tokko tokkoon isiniif fiduu yaala. Guyyaa sana keessatti iyyuu shamarran Oromoo bakka adda addaatti suuraalee adda addaa irratti argaa jirra. Murannoo isaan gara jabina isaan mootummaa wayyaanee nama nyaataa mootummaa ilmaan Oromoo akka bineensa adamoo adamsee ajjeesu fuuldura lubbuu isaanii tokkittiidhaaf utuu dudduubatti hin deebiin quuqama lammii isaanii ajjeechaa saba isaanii irra ga'u guyyaatti ibsatanidha. Oktoobar gaafa 2 yookiis onkololeessa gaafa 2 bara ayyaana irreechaa 2016ti. Dhaadannoon guyyaa sana deemaa ture dhaadannoo lamman waltajjii irratti dubbatamaa ture keessaa inni guddaan beektonni hedduun yaada irratti kennanii tokko daawun wayyaane kan jedhu jechuudha. Dargaggeessi kun lubbuu isaa tokkitti dhaafutuu hin quuqamin mootummaa wayyaanee kana fuuldura ba'ee maayikii fudhachuudhaan daawun wayyaanee jedhee nama seenaa galmeessiseedha. Seenaa inni onkololeessa gaafa 2 galmeesseef seenaan Oogasti gaafa 21 atileet Fayyisaa Lalisaa galmeesse kun yoomiyyuu uummata Oromoof guyyaa hin dagatamnedha. Guyyaa daawun wayyaanee jedhu kana jalas dhaadannoo addaatu ture. Dhaadannoon kun maayikiroofoonii waan hin arganneef ol ba'ee hin baane. Garuu dargaggoonni lama waraqaa yookiis paampleetii waan guddaadhaan barreeffame tokko fudhatanii waltajjii irratti ol ba'anii jechaa turan keessaa isa kana. Dargaggoonni kun akka carraa ta'e maayikiroofoonii hin fudhanne malee waan baay'ee jechaa turan. Yeroo sagaleen uummataa itti tasgabbaa'etti waan tokko dhageenya. Innis Oromiyaan kan Oromooti kan jedhudha. Sagalee kan akkasin dhageessan hin barbaada. Guyyaa kana dargaggoonni lamman kun waan fudhatanii waltajjii irra ol ba'an kana hiriyaan koo tokko natti meennaan dhaabee gaafa ilaalu dhaadannoo addaan irratti arge. Fagootti gaafa ilaallu alaabaa abbaa gadaati. Barreeffamni achirratti barreeffamee jiru garuu hirmaattota irreechaa bara 2016 Oromoo Matakkal irraadha. Matakkal eessa akka ta'e hedduun keessa warri hin beekne yoo jiraatan warlistooti Oromoo kan akka eebbisaa addunyaa sirbeedha bakka sanaa fi Gojjam Matakkal diina kee takal. Anis sirba koo Simbuleessa jedhu albeema lammaffaa irratti Simbulee Yantala Matakkal jedhee sirbeedha. Matakkal akka biyya Oromoo taatee Oromoo irraa fudhatamtee biyyoota duraan biyya Amaaraa jala turte booddana kan ammoo gara Benishaangul jala galtee jirtudha. Matakkal kun Matakkal lafa Oromoo taatee Oromoo irraa kan fudhatamteedha.
Guyyaa sana kan labsamaa jiru haaluma uummanni Amaaraa naannoo Walqaayiititti falmachaa jiran wajjin kan wal fakkaatu natti ta'e. Hirmaattonni Irreechaa bara 2016 Oromoota naannoo Matakkal irraa dhufanii bakka sanatti argaman labsii eenyummaa isaanii abbaa mirga biyyummaa isaanii labsachuudhaaf achitti argaman natti fakkaata. Waraqaan kun kan dhufe dudduuba irraa turre fagoorraa viidiyoo irraa akka hubannutti hin dhufe fuuldura ga'e. Dargaggoonni lamman kun waan kana fuudhanii ol ba'an ergi ol ba'anii uummata Oromoottis warroota mootummaa irraa bakka bu'anii achi turanittis galagalanii achi galanii gochaa mul'isaa turan. Dhumarratti dhaadannoo isaan jedhan keessa Oromiyaan kan Oromooti. Oromiyaan kan Oromooti. Oromoo biyya isaa falmachaa jira. Oromoon eenyummaa isaa Oromummaa isaa otoo hin taane har'a kan falmataa jiru eenyummaa keenya barree lafa keenyaaf dachii keenya yeroo itti falmannudha. Kanumarraan kan ka'e mootummaan abbaa irree yeroo sanatti bakka miidiyaaleen addunyaa hedduun argamutti uummata Oromoo waliin wal ficcisiisu, uummata Oromoo waliin wal ajjeesisu saganteeffate keessa rasaasi tokko otoo hin dhukahin jechuudhaan xiyyaara fiduudhaan sagaleen sodaachisanii aara boombii itti gallakkisuu meeshaa irratti dhukaasanii uummata miliyoonii 2 bakka inni jirurraa ari'an. Uummati kun rasaasa dhukuu kana jalaa xiyyaara gubbaarraa itti dhufuurraa aara boombii itti gallakkifamu jalarraa ba'uudhaaf tattaaffiidhaaf uummati miliyoonii 2 kun utuu lubbuu baafachuuf deemuu hayyallaa keessatti walirra jechuudhaan lubbuun namoota hedduu gaaga'ameera. Kun seenaa qabsoo Oromoo keessatti seenaa yoomiyyuu hin dagatamnedha. Gochaa mootummaaleen Itoophiyaa nurratti gochaa ba'anii ammas gochaa jiran seenaa qabsoo Oromoo keessatti yoomiyyuu kan hin dagatamne dhiifamni kan hin godhamneedhaafi. Mootummaan Itoophiyaa ilmaan Oromoo akka kanatti duguuge. Haa ta'u uummanni Oromoo biyya hundaa keessa jiran Oromiyaa golee hundumaarraa kanatti kan aaran gochaa mootummaa Itoophiyaa keessa jiraatanii warri argan gochaa mootummaan isaanirraan ga'aa jiru kana warri funyaan isaan ga'e isaan nuffisiise aarii isaanii baafatan. Aarii isaanii kana kan baafatan goloolee Oromiyaa hundumaa keessatti fincila isaanii cimsanii itti fufuu waajjirootii mootummaa adda addaa gubuu warshaalee mootummaa wayyaaneetiin gaggeeffamu hedduu gubuu konkolaatolee hedduu tarkaanfii fudhachuun Oromoon seenaa galmeessee jira. Mootummaan Itoophiyaa kanatti kan aare ilmaan Oromoo irraa lubbuun badde waan tokko kanatti hin fakkaanne halkanii guyyaa waa'ee qabeenya barbadaa'e bo'a. Kanas miidiyaa wayyaaneerraa yeroodhaa gara yerootti argaa jirtu. Mootummaan Itoophiyaa waa'ee namni 500 ol ayyaana Irreechaa irratti du'e waan tokko otootti hin fakkaatin waa'ee gubannaa warshaa isaatiitiif waa'ee konkolaatolee gubaniif halkanii guyyaa bo'aa jira. Kanas qabsoo bilisummaa Oromoo qeerroo bilisummaa Oromootiin biyya keessatti hoogganamee gaggeeffamaa jiru kana daamsuudhaaf ija cuqqaaluudhaaf dur halkaniin kan nama hidhaa mana namaa ol galanii akka barbaadan barabbaraa turan konkolaatolee nama fedhan karaarratti qabanii ukkaamsanii bakka fedhetti ajjeesaa ba'an kana waraqaarra kaatanii labsatan. Kanaaf labsi yeroo mootummaan Itoophiyaa haraa miti jedhee namooti baay'een kan isaan haasa'an. Ilmaan Oromoo mootummaa Itoophiyaa mootummaa wayyaaneetiin waggaa 25 guutuu du'aa jira. Waggaa 25 guutuu ukkaanfamaa jira. Waggaa 25 guutuu bakka argametti dhaabamee kolobsamee mana hidhaa seenaa jira. Kana mootummaan Itoophiyaa uummanni Oromoo kanarraa duubatti akka hin deebine waan bareef labsa mataa isaatii biyya keessatti baafate. Biyyooti alaa kana keessattiyyuu diiyaasporaadhaa fi sooshaal miidiyaa keessaan wanti kun irratti deemaa jira kan jedhe mootummaan Itoophiyaa akka gaariitti kana hubatee jira. Qabsoo gootonni Oromoo, qabsoo beektonni Oromoo, qabsoo xiinxaltoonni siyaasaa Oromoo karaa sooshaal miidiyaa ergaa uummata Oromoo kaabaaf kibba baaf dhiyaa walitti fiduudhaaf dabarsaa jiran kana doomsuudhaaf mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii gurguddoo irratti fudhachuudhaaf saganteeffate keessaa tokko yeroodhaaf biyyattii keessatti intarneetii balleessu. Intarneetii balleessuun kun yeroo dheeraadhaaf itti fufuu hin dandeenye. Sababiin isaa jireenyi isaanii mataan isaanii kan mootummaan Itoophiyaa intarneetii irraa waan ta'eef intarneetii dudduubatti torban tokkoof ergii ugguranii booddee gama birootiin dhufan namoota hedduu leenjifatan sooshaal miidiyaa keessa gallakkisan. Namoonni isaan leenjifatan kun nama adda muraa yookiin beeku hin beekne osoo hin taane isin bira nama isin beektan nama afaan keessan dubbatu nama isinii wajjin nyaatu nama isinii wajjin dhugu ergachuutti ka'an.
warreen kun social media keessatti deemuudhaan waan xiinxaltoonni siyaasaa dubbatan waan namoonni qabsoo Oromootti siqan hojjetan balaaleffachuu dhaabolee Oromoo balaaleffachuu beektota Oromoo balaaleffachuu miidiyaalee Oromoo adda addaa balaaleffachuu sochii namni social media keessatti godhu kana ummata Oromoo biratti jibbiinsa akka inni argatuuf summii isaanii facaasaa jiru. Kanaga Oromoon wanti inni sirriitti beeku qabu kanan jedhee har'a haasa'eef namni tokko ergii nama waliin qabsoo bilisummaa Oromootiif tattaaffatu ta'e maaliif dhagaa irratti guurru yoo jennu namni sun mootummaa Itoophiyaatiin ergamuusaa dalagaansaas ni mul'isa. Yeroo Oromoon biyya keessatti akka bineensaa adamfamee Oromoon du'aa jirutti rasaasaan ijoolleen Oromoo dhaamtee haati waan itti wal'aante dhabdetti jarreen kun jara kana wal'aanna saantima walitti guurree gargaarra kun utuutti nagaamin waa'ee bolola aangootiif waa'ee Oromoo addaan facaasuu irratti hojjechaa jiraachuu isaanii dalagaan isaanis ni mul'isa. Kanaaf yeroo baay'ee social media keessatti waan argaa jirrudha. Namoonni tokko nama xureessuu qabsoo Oromoo fuuldura dhaabbachuudhaaf nama arrabsuudhaaf suufaaf karabaata uffatanii dalagaa isaanii full time nama arrabsuu warreen godhatan kunis mootummaa Itoophiyaatiin fandiin addaa kennamee fi baba'aa jiraachuu isaanii uummanni Oromoo akka gaariitti beekuu qaba jedhama. Kanaaf yeroo Oromoon du'ee yeroo Oromoon ajjeefamaa jirutti akkamittiin du'a kana keessaa baana akkamittiin ajjeechaa kanarraa hafna akkamittiin barattoota Oromoo ijoollee Oromoo shamarran Oromoo warra rasaasa diinaatiin dhaamanii mana hidhaa keessatti rakkachaa jiran teetrasaayikiliin tokko illee binnee madaa isaanii wal'aanna jedhanii otoo hin dubbatin namarratti dhagaa guuru Oromoo addaan facaasu badii nama tokko irratti godhanii nama tokko dubbatan akka gandaatti fidanii ummata kana jechuudhaan yeroodhaa gara yerootti summii gidduutti facaasaa jiraachuu isaanii uummanni Oromoon kan akka gaariitti ni beeka. Kanaaf har'a dhaamsi ani isiniif qabu namni tokko gaafa waa dubbatu namni tokko gaafa dhufee waa haasa'u uffannaa isaatiif kitaabolee garaaj seelii irraa bitamee dudduuba isaa taa'ee haasa'u osoo hin taane kitaaba bitanii booda ka'anii haasa'uun beekaa nama gochisiisu kitaaba sana dubbisuutu hayyuu nama gochisiisa. Kanaaf Oromoon gaafa waan akkasii dhaggeeffattan inni guddaan isin gochuu qabdan namni kun seenaansaa maali? Namni kun dhugumaan Oromoodha moo afaan Oromoo haasa'ee addaan nu baasa? Namni kun immoo qabsoo yookiis hawaasa keessa jiraatu keessatti maal buusee beeka? Namni kun Oromoon biyya alaa jirtu kun hedduu keessaa biyya biraa qubattee biyya kanatti kan dhuftedha. Biyya baqaa qubate keessattuu waan gaarii godhee beeka? Gaarummaan sabaaf godhe maaltu jira? Wantanni uummata Oromoo walitti qabuuf godhe maaltu jira? Qabsoo bilisummaa Oromoo finiinsuufis maal godhe? Uummata Oromootiif bu'aa maalii buuse? Seenaa nama qorachuun gaariidha. Waan dhaggeeffattan wooma jechi lama sadii isinitti toleef sheeriidhaaf poostii gochuurra seenaa nama tokko qorattanii otoo dhaggeeffattanii jedheen amsa koo isiniif qaba. Namooti tokko maraataan nama hundumasaa nama cufa akkuma isaa maraataa isaa jedha Oromoon yemmuu mammaaku. Haasaan jechooti isaan keessaa ba'an waan lama. Innis tokko waa'ee gandaati lama waa'ee bolola aangooti. Hojiin isaanis kanuma fedhiif hawwii isaaniitu kana. Bilisummaa keenya immoo kan ittiin nu ga'u rafnee mana keessa teenye wal nyaannee otoo hin taane waan dandeenyuun qabsoo bilisummaa Oromoo cinaa yoo dhaabbannedha. Wal bubuusuun diinaaf tumsa ta'a maleessa wal bubuusuun qabsoo keenya fuulduratti akka hin deemsine har'amin durumaa kaafnee beekna. 2009 ture wallee tokko kan hin gallakkise. Mara diinaa baraa hubadhaa tooftaas. Mara diinaa baraa hubadhaa tooftaas. Lammi adda addaa tokkomsee hiriirsa. Ilaan gobroomsu danda'ee qofaasa. Numa faffacaasee gurmusa cimsata. Numa faffacaasee gurmusa cimsata. Yeroo kee marsanii qawwee hiikachiisuun. Bakatu lamike biya yuta jesu Endansi kodani walisi bubusun Ni darba lamiko Buyandu kanakon Ni darba lamiko
guyyaan dukkanaa kun. Addaan nu babaasuudhaan wayyaaneen yeroo hundumaa umrii ishee dhedheereffatti. Addaan ba'umsi keenya wayyaaneef tumsa ta'a. Garaagartii xixiqqoo qabnu waan walitti nu buusu waan xixiqqoo qabnu dhiifnee bilisummaa uummata Oromoo qeerroo isa dhumaa jiru. Uummata Oromoo ganda tokko duwwaa otoo hin taane Oromiyaa guutuu keessa ajjeefamaa jiru yoo fuuldura kaawwannee qabsoomne bilisummaatti ni baana. Bolola aangootiif garuu olola walirratti oofne diinuma keenya tumsina. Kanaaf hojii diinaa hojjechuurraa of qusanne Oromiyaa isee dhiigaa jirtu, Oromiyaa isee agabaa jirtu, Oromiyaa isee ilmaansee dhumaa jirtu irratti haa hojjennu isiniin jedha. Jechi afaan keenya keessaa bu'u jecha uummata ijaaru. Jechi afaan keenya keessaa bu'u jecha saba ijaaru. Jechi afaan keenya keessaa bu'u jecha biyya ijaaru ta'uu qaba. Har'a hojii koo jedhee miidiyaa irratti ol ba'ee nama arrabsuu, nama xiqqeessuu gandaan, amantaan, siyaasaan adda babaasu yoomiyyuu kana Oromoon irratti bobba'uu qabdu jedheen dhaamsa koo isiniif. Nama iyyuu hin fakkaatin, itti qaanfatin, kijibaan dubbatin, dhugaarraan fagaatin. Kijibaan dubbatin, dhugaarraan fagaatin. Oromo tokkummaa maqaa nama qabu, seenaan isaas tokkummaa kan hin qabne akku. Osaa fi kutaadhaan ol qooduu lakkifne, Oromummaa kubbaan olitti of roobne. Yaadi dhiirisii Oromoo tokkummaa, ilmaan Booranaa ilmaan Baarettumaa. Kutaan ol qoqqooduu yeroon darbee ammaa, ol qoqqooduu dhiisii Oromoo tokkummaa. Kutaan ol qoqqooduu yeroon darbee ammaa, ol qoqqooduu dhiisii Oromoo tokkummaa. Tokko kamla, tokko kamla, tokko kamla, tokko kamla. Wajiko dubbadhu, hedduu dhaggeeffadhu, dubbii addaan baafadhu, qajeelootu badhu. Dubbii addaan baafadhu, qajeelootu badhu. Kumaafin dhagaamin, angoofiin boloolin, diinaaf karambaniin, keessa keen mul'isee. Diinaaf karambaniin, keessa keen mul'isee. Ulaagaa namummaa mirga uumamasaa jireenyaa fi jiruu kamtu dura dursaa Oromoo kodansaa maalinni yakkisaa kanaaf lallabee falmada mirgasa falmada mirgasa lai 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 miti arsis miti bales miti walagas miti ararages miti nuti Oromo da keiro Oromiyaati lai lai lai. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show wallee kanatti akka bohaartan abdii guddaan qaba. Qabxiin koo iseen itti aantu maqaa adda bilisummaa Oromoo qubee 3 yookiis WBO. Maqaa adda bilisummaa Oromoo kanaan lubbuu baay'eetu wareegame. Waggaa 25 guutuu biyya Oromiyaa keessatti dhiigi ilmaan Oromoo akka dhiiga saree dhangala'aa jira. Kunis maqaa adda bilisummaa Oromootiin. Maqaan adda bilisummaa Oromootiin Oromoo baay'eetu kolaafame, Oromoo baay'eetu du'e, Oromoo baay'eetu ajjeefame. Maqaa kana adda bilisummaa Oromoo jettu kana diinatu Oromoof kenne otoo hin taane maqaan kun maqaa gootota hayyoota Oromoo bara Oromoon of hin beekne qabsoo bilisummaa Oromoo finiinsuudhaaf qabsoo saaqan keessa kan akka obbo Jaarraa Abbaa Gadaa fa'aa, kan akka obbo
baarootumsaa fa'aa kan akka Jaalle Elemoo Qilxuu fa'aa lubbuu meeqa irratti wareeganii gootonni Oromoo maqaa kana baafatan. Maqaa kana kan baafatan qabsoo bilisummaa Oromoo ittiin gaggeessuu uummata Oromoo ittiin bilisoomsuudhaaf. Maqaan kun maqaa haqaati. Maqaa kanarratti goota baay'ee lubbuu baay'ee nama baay'ee du'e. Maatii baay'eetu diigame. Ijoollee baay'eetu barumsa malee hafe. Ijoollee baay'ee dhiigni isee dhangala'e. Ijoollee baay'eetu manarraa ba'ee manatti hin deebine. Maqaa kanaan lubbuu baay'eetu bade. Kanaaf maqaan kun Oromoo biratti kabajaa guddaa kan argateef. Har'a ani Oromoo jedhee maqaa jaalleewwan har'a lubbuun hin jirre gootonni qabsoo Oromoo nuusaa kan baasan kana maqaadhuma san dhahee gaafa dhahee arrabsu hedduu natti dhaga'ama. Sababiin isaa maqaan qubee sadiin kaa'ame kun gaafa dhaga'amu jaalleewwan sila maqaa dhahee kanatu sammuu koo keessa dhufa. Bara Oromoon of hin beekne, bara ani hin dhalanne, bara Oromoon an Oromoo jedhee of waamuu hin barbaannetti maqaa kana uummata Oromoo bilisoomsa jedhanii gootonni Oromoo baasan. Kunis kan ta'e gootota Oromootiin. Gootota Oromoo kana jaalladha jennee maqaa isaaniitiin aadannee maqaa isaaniitiin tiishartii adda addaa baafannee har'a garuu waan isaan dheengadda nu wixinanii waan isaan dheengadda lafa kaa'anii deeman abaaruu fi xureessuun maqaa balleessuun anaaf akka yakka guddaatti fudhadha. Sababiin isaa maqaa san irratti lubbuu baay'eetu dhabe. Sababiin isaa maqaa san irratti dhiiga baay'ee dhangala'e. Sababiin isaa maqaa san irratti Oromootu manarraa ba'ee manatti galuu dadhabe. Sababiin isaa Oromootu qe'ee irraa buqqe. Sababiin isaa qe'ee keenyatu ganda bo'aate. Kanaaf maqaa sana jaalladhas kabajas. Oromoonis kanaaf maqaa kana jaallatas kabajas. Kaayyoo isaan wixinan, kaayyoo isaan lafa ka'an akkamillee ta'u galmaan ga'uun dirqama nurra jirudha. Namni rakkina hin qabu miti. Kanaaf Waaqayyoon jiraate. Osoo namni rakkina hin qabu, namni badii hin qabu ta'e Waaqnis hin jiraatu ture. Ilma namaa ta'e namni badii hin qabu. Sababii badii nama tokko nama lama irratti agarreen kaayyoo jaalleewwan lafa nuu kaa'anii deeman kana xureessuun akka yakkaatti fudhadha. Biyya keessatti yeroo biyya keessa turretti yeroo itti wayyaa lama uffannee manarraa baanee deemnutu jira. Sababiin isaa maqaa adda bilisummaa Oromootiin bakka argamne hundumaatti qabamne mana hidhaa keessatti kolaafamaa akka turre. Umurii kootti yoo xiqqaate manoota hidhaa 8 ol lakkaa'eera biyya Oromiyaa keessatti. Kun hundumtuun kan ta'e hatee yookaan nama reebee otoo hin taane maqaa adda bilisummaa Oromootiin ana duwwaa miti kan lubbuu meeqatti dhabeetu jira. Kan abbaatti dhabee jira, kan haadhatti dhabee jira, kan obboleessatti dhabee jira, kan diigametu jira, kan lubbuun dhangala'ee jira. Kanaaf maqaa kana jaallanna. Kanaaf maqaa kana kabajna. Maqaa kanaan biyya keessatti jiraachuu dadhabne har'as gosuma wal fakkaatu miidiyaa keessatti, sooshaal miidiyaa keessatti maqaa kana gaafa dhoofnu bobbaatii diinni baay'ee nurratti bobbaasa. Maqaa nama xureessu, maqaa nama hadheessu. Jiraachuudhaaf maqaa adda bilisummaa Oromoo xureessuu qabna akka isaaniitti. Kanaaf yeroota kana diinaan akkamittiin addaan baasee ilaala. Diina intarneetii keessaaf diina bakkee. Maqaan adda bilisummaa Oromoo maqaa kabajamaadha. Maqaan woboo jettu maqaa kabajamaadha. Har'as boris maqaa kanaaf kabajaan qaba. Maqaa kana kan baase Tigree yookiis Wayyaanee miti. Maqaa kana kan baase gootota maqaa dhadhaa ture kanatu baase. Isaantu keessaan natti mul'ata. Kaleessa hawaa turtanii yaa waboo sabba keessaniin wal quunnamu baay'ee rakkattanii. Sabaan wal quunnamu galanni kan Waaqaa abdaaddu sabba kee yaa waboo itti fufi qabsoodha. Sabaan wal quunnamu galanni kan Waaqaa abdaaddu keeyiroo kee yaa waboo itti fufi qabsoodha. Bilisummaa ta'uu galanni isaanii barattoota keenya. Bilisummaa ta'uu galanni isaanii barattoota keenya. Yeroo wareegame qabsaa'e. Bilisummaa ta'uu gumaan isaanii barattoota keenya. Bilisummaa ta'uu gumaan isaanii barattoota keenya. Yeroota
maqaan adda bilisummaa Oromoo akkan dhaamne yoo namni maqaa adda bilisummaa Oromoo dhagaa namarratti guurtaniif waan tokko jechuu barbaada. Bara tokko bara 2007 magaalaa Edmontonitti gaafan seenu bakka tokko hojii argadhe. Hojii kana manaajerii guddaa ta'e nama hojjetu nama Oromooti. Lafa hojii kana nageesse kontraata guddaadhaa fudhachuudhaaf gaafan jedhu hojicha ilaaleen nama kanatti abbaan hojii kana hojjete sirrii miti kun gadheedha jedheen waa'ee namicha hojii hojjetu kanaan baay'ee haasa'e. Namni kun nama Oromooti manaajera guddaadha. Habtamu naan jedhe namicha hojii hojjetu kana baay'ee komattee hojii isaa gadi buustee haasa'aa jirta naan jedhe. Ayinoo ati dargaggeessa nama gara fuula duraatti hojii amma harkaa fuute kana deebitee ofii keetii manaajera guddaa taatee hojjettu abdii guddaan qabaa jedhe. Garuu naan jedhe waan tokkoon sitti maa naan jedhe gara fuula duraatti illee naan jedhe hamma hojii namaatti quba qabdee hojii namaa kana hadheessaa oolturra naan jedhe an kanan godha yoo jette bareedaa ta'a naan jedhe. Hojiin sun waan gadhee ta'eefan si fidee naan jedhe. Hojiin sun na biratti fudhatama waan hin argamneefan si kennuufan si fidee naan jedhe. Atis deebitee hojiin sun akkuma gadhee ta'u haasa'aa jirta malee hojii kana sirreesseen sirriitti kana caalaan hojjedha yoo jette daran bareedaa ta'a naan jedhe. Jechi kun hamma ona sabni koo keessaa baroodde. Namoota maqaa adda bilisummaa Oromoo gaafa dhaamu maqaan waboo gaafa dhaamu baay'ee danfitanii aartaniifan dhaamsa tokko qaba. Adda bilisummaa Oromoo dadhabaadha eeyyee dadhabaadha. Adda bilisummaa Oromoo lolle eeyyee hin lolle. Adda bilisummaa Oromoo biyyan bilisoomsine eeyyee hin bilisoomsine. Adda bilisummaa Oromoo asmaraadhuma keessa ta'a eeyyee hin ta'a. Haa ta'u kana walii galla kan keessanuu nutti himaa gaarii maal nuuf qabdu. Adda bilisummaa Oromoo deeggaru adda bilisummaa Oromoo inni miseensa ta'e jala deemu sana dhiisee yoo deeme eessa dhaqa waan nu qopheessitan jira. Achi keessaa ba'uudhaaf isa balaaleffachuu duwwaa otoo hin taane kan keessan nutti himaa kaayyoo dhaaba keessanii gaarummaa dhaaba keessanii kaayyoo gara boolaatti baatii tokko booddee baatii ja'a booddee waggaa tokko booddee nuuf qabdan nutti himaa. Adda bilisummaa Oromoo irraa michiin dhunnoofne adda bilisummaa Oromoo caalaa kan dalagu jiraateennan Oromoon har'as boris jala deema. Rakkoo adda bilisummaa Oromoof hogganoonni adda bilisummaa Oromoo qabanitti teenyee quba qaburraa cimina kan keessanii nutti himaa. Gaarummaa kan keessanii nutti himaa. Kaayyoo kan keessan nutti himaa. Isiniittis wanti hin amanneef tokko hin jiru. Kan keessanis nu barsiisa. Kanan isiniin jedhama. Adda bilisummaa Oromoo waggaa 25 komanne waggaa 25 arrabsine waggaa 25 waan baay'ee jenne mee waggaa tokko yookaan ji'a tokko yookaan ji'a lama gidduutti immoo gaarummaa dhaaba keessanii warri dhaabaan deemtan nutti himaa. Maaloo kanan isin kadhadha kanan dhaga'uu barbaada. Yeroo hundumaa jibbiinsa duwwaa otoo hin taane jaalala isa kan keessanii nu labsa. Jibbiinsa isa abaa irraa qabdan otoo hin taane gaarummaa isa kan keessanii nu labsa. Jibbiinsa horachuu jibbiinsa duwwaa nu keessa kaa'urra waan jaallannu tokko immoo nuu fida. Fayyaa ta'a har'aaf kanumaan xumurre.